isin haadha qabu jecha egaa ergaa gabaabduu ammas marsaa lammaffaadhaa fi isinitti deebi'een jira ilmaan Oromoo kakaabaa fi kibbaa kabahaa fi kalixaa akkam jirtan fayyaa nageenyi keenya isinirratti haa bu'u jechaati egaa waa'ee lola ilmaan Oromoo irratti sanyii duguggaa warra nafxanyootaatiin baname kana ilaalchisee keessattuu addatti ka torbee darbe kana kaaba Oromiyaa Walloo keessatti baname irratti qiyyaafata waa'ee sanii irraa ammallee waan ta'uu qabuu fi akka ta'uu qabnu ammas uummanni Oromoo kabahaa fi dhihaa kaabaaf kibbaa ammas sagalee tokkoon wal cinaa dhaabbatee waan furmaata itti godhuu qabutu jira sanirratti marii gabaabduu yaadanii ani harkaa qabuun isiniif qooda uummanni Oromoo keessaaf ka alaa bakka jirtanii yaada kana dhageeffattanii akka wal dhageessistan akka wal biraan geessan abdiin qaba ammallee ani waanuma beekurraa haguman irraa beekun irraa haasayaa yaadi kiyya kuni akkuma isin bira dhaqqabeen wal dhageessisaa waliif daddabarsaa wal quba qabaadha jechuudhaaf egaa kaaba Oromiyaa godina Walloo kana addatti gaafa mootummaan nafxanyootaa kun gaaf jalqabaallee gaafa Minilikiin uummata Oromoo irratti lola labsu kaaba Oromiyaa irraa jalqabee saniin duras mootonni Habashaa gaafa Oromiyaa cabsuudhaaf deeman jaarraa 16ffaa keessallee kaaba Oromiyaa raayyaa irraa jalqabanii jechuudha. Egaa walumaa galatti haalli itti diinni kaaba kanarraa itti jalqabaa jiru akkuma dhihoo kana waliin agarre humna Walloo kana uummata Oromoo qotee bulaa Oromoo Walloo kana uummata hidhateedha. Uummata kanarraa sodaawwan isaan qabaniif uummata kana tokkoof tokko duratti cabsuu barbaadu hamlee buusuu barbaadu sana waan ta'eef egaa akkuma hundi keenya waliin quba qabnu akkuma Oromoonni biyya alaas biyya keessaatis waliin quba qabnu ilmaan Oromoo jajjabaa fi sabboontota ijoollee dammaqiinsa qaban bara darbe kana keessa addatti guuraniiti mana hidhaa keessatti akka hiraarsaa jiranillee waliin quba qabnaa jechuudha. Murtee tokko malee beellama mana murtii tokko malee himannaa tokko malee rakkoo fi dararaan hangas jedhamee hin raawwatamne irra gahaa jira. Egaa kuni maalidha? Gaafuma jalqabaa gaafa sabboontota kana hidhan gaafa sabboontota kana mana hiraarsaatti fudhatan kaayyoon isaanii tokkoof tokko akka Oromoo Walloo kana cabsuudhaaf ture lallabaati turrellee miidiyaadhaanillee beeksisaa turre ummati akka of quba qabaatu gochaa turre jechuudha. Uummanni keenyas haa galatoomu addatti ilmaan Oromoo kaaba Oromiyaa kana warreen wareegaman rabbiin jannataan isaan haa qananiisu warra biyyaaf kufanidha daangaadhaaf kufanii rabbiin jannata isaanii keessa isin haa kaa'u jedha. Egaa isin biyya keessaniif kuftanii kabaja qabdu ilmaan Warqituuti ilmaan Hasan Ammeeti ilmaan Taddasaa Birruu ilmaan Waaqoo Guutuuti ilmaan Alii Cirriiti ilmaan Elemoo Qilxuuti hojiidhaan agarsiistan ilmaan Laggasaa Wageeti hojiidhaan agarsiistan gootummaa keessanii. Egaa jaallan keenya obboleewwan keenya ijoollee daangaa kabachiisuudhaaf jecha kufan kana seenaan bara baraan ni yaadata tarree gootota irratti warra galmaa'uu qabanii warra galmaa'anillee ni galmaa'ullee kanaaf rabbiin jannataan isaan haa qananiisu obboleewwan keenya warreen lubbuudhaan hafnee jiru ammoo haadhaaf abbaa isaaniillee obboleewwan ilmaan isaanii guutuu rabbiin jajjabinaa nuuf haa kennu rabbiin nu sabab hunda keenya waliin dhabne ijoolleelee amma biyyaaf wareegaman kana waliin dhabne biyyatu dhabe Oromoo guutuutu isaan dhabe kanaaf lubbuu isaanii rabbiin nuuf haa jaannatu warra irraa haftan immoo galatooma galanni keessan bilisummaa haa ta'u jechuudhaan alatti jecha kees isiniin ittiin galateeffadhu jechan itti ibsu hin qabu galanni keessan bilisummaa haa ta'u jedha. Egaa rabbiin isin haa eegu ammallee lolli kun hin dhaabbanne ittuma fufee jira ammalleedha. Waa'ee lola kanaatiin wal qabate tokkoof tokko haga nafxanyaa jala bullutti nagaa takkaa hin argannu maal ta'uu qabaree isa jedhuu fi Oromoo Walloo kun tokkoof tokko mataa isaa danda'ee buluu qaba of danda'ee buluu qaba haga Oromiyaan mootummaa mataa isaa mirga hiree murteeffannaa isaaf kabajamee haga mataa isaa hin dhaabbatinitti Oromiyaa jala bulle jechuunis nafxanyuma jala buluudhaan hiika biraa hin qabu. Kanaaf qabsoo ilmaan Oromoo Walloo kun addatti ilmaan nafxanyaati wajjin humna addaa naannoo Amaaraati wajjin wal qabeeru kun furmaati isaa kan argamuu danda'u tokkoof tokko mootummaa mataa keenyaa akka naannootti taane yoo hin dhaabbanne ta'e
boorus iftaanis furmaata hin qabu. Oromiyaa jala hagallu qofti gaamiti. Oromiyaa jala hagallu Oromiyaan gaafa mataan ishee gaafa bilisoomte. Oromiyaan illee harkuma warra nafxanyaatiin bulaa jirti. Harka lafa jalaatiin isaanumatu bulchaa jira. Nafxanyaaruma bulchaa jira. Warruma sirna nafxanyaa leellisantu bulchaa jira waan ta'eef Oromiyaa jalatti buluun illee nun baasullee. Kanaaf ummanni Oromoo ka alaatis ka keessaatis ka ummata kanaaf sagalee ka ta'uu qabnu. Ummanni kun akkuma agartan aktiivistii addatti isaaf bahee akka hayyoonni isa keessaa baratanii namni sagalee isaaf ta'u hin jiru isa keessaa bahanii. Garuu haa galatoom rabbiin hayyoota ciccimoo qabna hayyoota akka Oromoo akka Oromiyaatti jirantu nuufillee keenyadha. Kanuma kaaba Oromiyaa Wallooti. Addatti wanni nuti Oromoo Walloo hin qabnu wanni jennu jiru. Ka hayyuun Harargee keessaa bahe, hayyuun Jimma keessaa bahe, hayyuun Wallaga keessaa bahe, hayyuun Shawaa keessaa bahe hundi hayyuu Oromooti, hayyuu Wallootillee. Kanaaf ka biyya alaatis ka biyya keessaatis sagalee taanee fi Oromoo Walloo kana cinaa dhaabbannee mootummaa mataa isaa hundeeffachuun dirqama. Yeroon isaatis ammadha. Akkamitti isa jedhuu fi Oromoo Walloo kuni gaafa qunnamtiin isaa yookaan yaala kan inni barbaade gaafa gara yaalaatti dhaqu warruma nafxanyaa kana jalattidha. Daseetti yoo deeme Kombolcha keessa qaxxaamureeti baateerraa yoo gara daseetti deeme Kombolcha keessa qaxxaamureeti kan tiyaalamu harkuma warra nafxanyaati. Kamiseerraa ka'eeti gaafa gara daseetti deemes akkasan gaafa gara Finfinnee deeme jires Dabra Siinaa fi Dabra Birhaan keessa. Kanaaf ummanni Oromoo ka ala jiran addatti gargaarsa gochuun ammadha. Ummata kana cinaa dhaabbachuun ammadha yoo dhugaa lammummaa. Gargaarsa kana yeroo hedduudhaaf haguma afaaniin boonyuuf haguma ummata Walloo ummanni Walloo akkasanii ummanni Walloo gootaa jechuu qofti arrabaan faarsuu qofti miidiyaadhaan faarsuu qofti gahaa miti. Hojiidhaanis bakka kanatti argamuun dirqamadha. Hojiidhaan hagi nuti hojiidhaan argamnuu fi hagi Oromoo Walloo kun gahu tokko wal hin madaalu waan ta'eef ummanni Oromoo ka biyya alaa jiru cinaa dhaabbatee deeggarsa isaa waan qabu walitti guduunfee osoo harka ammas harka gantuu hin buusne tokko ummata sana ummata dirree qabsootti akka kana laalachaa jiru kana cinaa dhaabbachuudhaaf waan walitti buusee waan qabu waan gumaachuu danda'u gumaachee tokko karaa warra nafxanyaa kana keessa itti qaxxaamuru kana kallattiin kunillee dirqamatti jijjiiramuu qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa warri baatee daangaa lola afariirraan madayaa jiran kuni gaafa yaala barbaadan kallattiidhaan baateerraa ka'anii kallattii garfaatiin dawwee keessaan qaxxaamuranii kamisee sheenuu danda'uu qaban. Karaan kuni tolfamuullee qaba. Karaan amma durallee jalqabee osoo hin xumuramin kan hafetu jira. Karaa sana itti xumursiisuu kan qabu amma ummata Oromoo biyya alaa jirudha. Mootummaan hin jiru biyya. Shiftaatu bulchaa jira. Biyya immoo shiftaadhaan hin bullu jechaa isaan karaa nuuf tolchi jechuun hin taatu waan taateef ummanni Oromoo biyya alaa jiru ummanni Oromoo Walloo kuni harka diinaatti akka kufuu fi harka alagaa akka gaafatu akka harka alagaa eeggatu taasisuu hin qabnu waan ta'eef cinaa dhaabbanne ummata Oromoo Walloo kanaaf daandii sana ijaaruu danda'uu qabna. Inni baateerraa isa kamiseetii fi isa dawwee isa jiilleetii wal qunnamuudhaaf dirqama Kombolcha keessaan darbuu hin qabu. Kombolchillee barkeenyumadha kanuma Oromooti hagaraa yaa hagee jechuutti jechuudha. Garuu ammatti abbaa keessa maadheeffateeruu fi humni raayyaa ittisa biyyaattis ta'e liyyuu hailii Amaaraa kanas jedhi Kombolcha keessaa fi Dasee keessa maadheeffatee jira waan ta'eef kana keessa gidduu kana qaxxaamuree darbuun hin taatu. Kanaaf karaan garfaan dawwee keessaan qaxxaamuree kamiseetti seenu suni atattamatti kan ijaaramuu qabu humna Oromoo keenyaa humna biyya alaa humna ani diyaasbooraadhaa ummata kanaafin waywaadhaa ummata kanaafin sagalee ta'aa jedhu kuni waan qabu walitti guduunfatee hiixatee karaa kana daandii kana saaquu fi danda'uu qaba. Kamisee irraa ammoo akka godinaatti dirqama Dabra Birhaanii fi Dabra Siinaa kana keessaan darbuu hin qabu. Dabra Seenaati bar Dabra Siinaa kun keenyumadhaa miti garuu ka keessa maadheffatee jiru haga keessaa nuti hin qulqulleeffannetti gidduu sanarraan darbuu hin qabnu. Kallattii jiilleetiin karrayyuudhaan qaxxaamuree Oromiyaadhaan wal qunnamuu danda'uu qaba. Kallattii sanitti karaan sun ijaaramuun dirqamadha. Eenyutu ijaarsisaa isa jedhuuf mootummaa hin qabnu. Haga gaafa mootummaa mataa keenyaa hin ijaarrannetti kallattii sanirraan ka saaqee ka ijaarsisu ijoollee sabboontota
biyya alaa jirantu waan qaban mudhii isaanii guduunfatanii walirraa baafneeti daandii kana saaqnee Oromoo Walloo keenya gaafa rakkate gaafa qunnamtii uummata Oromooti wajjin isa barbaachise kallattii kanatti qunnamuu qaba waan ta'eef addatti karaan kun tolfamuufii qaba. Eenyutu tolchisiisaa isa jedhu mootummaarraa akka eeggatu gochuu hin qabnu uummanni keenya kun. Uummanni Walloo kun mootummaarraa eeggachuu hin qabu waa tokko waa'ee dhimma ijaarsa karaatiinis wal qabate jechuudha. Kanarraa kan hafe uummanni Oromoo ka ala jirus ka keessa jirus sagalee ta'ee fi lolli amma nurratti banamee jiru kuni lola sanyii duguggaati lola gaafa amma dura booru meedaatti lola amantiidhaan baname sanii wal fakkaata sanuma dhallee dheengadda gaafa gurbaan Muhammad Hassan jedhamuu fi adde Amnaate Idrisi dhugaa Oromoo Walloo kana maalitti akeekni lola kana maaliidha ka'umsisaa eessaa gooliin isaa eessa isa jedhurraa gaafa irraa odeessan deebii isaanii deebi'ee agarree jirra waan ta'eef tokkoof tokko akka odeeffannoo harkaa qabnuutti illee bulchaan godinaa Ahmad Hassan kuni akka bakka nu hin bu'an akka jedheetillee akka mootummaadhaan waliigaltee uummachaa jiru wanni paarlaamaa keessatti dubbatame suni sabab sablammoota walitti buusuudha inni jedhu suni sabab sablammoonni walitti buufaman isaan kamiidha walitti bu'anii daaraa wal kunne nu fixanii bar jabina ilmaan Oromoo Walloo kanaan ofirraa deebisne malee bar nu fixanii nu hambisne bar warra kamidha re'een isaa walitti nu buusa malee kuni yaada furmaataa hin ta'uu inni jedhu yaadummaa furmaataa nuti ilmaan nafxanyaa wajjin barbaannu maaltu jira ree nun barbaachisullee kaleessas waliigaltee hin qabnu Amaaraa wajjin har'as waliigaltee hin qabnu kanaaf uummanni Oromoo Walloo keenya kuni ammoo ammatti rakkatee gaara keessa ayyooliin daa'imman gaara keessa kabulaa jiran beela guyyaa meeqaatti jiran rasaasni harkaa xumuratee jira sagalee hataanuu fi jennee miidiyaarraa lallabaa ooluu qofa osoo hin taane waan qabnu mudhii keenya jabeeffannee cinaa dhaabbannee harka alagaarraa akka waa hin eegne irratti hojjechuun yeroon ammadha osoo yeroon hin dabarre beektaa warri mootummaa kuni yeroo hedduu qaama hir'ina keenyatti nutti fayyadamanii bakka kamirraanii hanqina qabanii hanqina sana nama nuuf guutu fakkaataniiti nu sossobachuu hin qaban ummanni Oromoo keenya kunis warri Wallootillee obsaan eeggadha harka nafxanyaarraa yookaan harka biltsiginnaarraa humaa tokko hin eeggatina siisarraa damma hin eegan ummanni Oromoo biyya alaa jirtan immoo sagalee ta'uu qofa osoo hin taane miidiyaarraan bilbiltaniiti akka saatanii gaanuti siniin boonnaa abshiruu jajjabaadhaa nu boostanii qofaa miti nu boonsuu qofaa miti hojii addaa godhe Oromoo Walloo qotee bulaan Walloo waan addaa dalage seenaa addaa galmeesse nuti yoo seenaa dalaguu qabnuure warri biyya alaa jiran ilmaan Oromoo kaan hoo seenaa dalaguun irra hin jiruure cinaa dhaabbachuun irra hin jiruure kanaaf addatti ammatti wanni barbaachisaanii tokkoof tokko daandii baateerraa kaasee kamisee qunnamsiisu kallattii kombolchaarraa harbuu keessaan qaxxaamuranii ka deeman kuni gaafa Oromoo keenya yaalaaf deemu ajjeefamaa jira dheengadda kadaseetti ta'e seenaa addaan irratti galmeessan Oromoon keenya baateetti humna affariitiin dhahamee gaafa dasee deemu dasee mana yaalaa sana mana hidhaa fakkeessanii mana hidhaa fakkaachuu qofaa miti warreen yaalamuudhaaf deemaniif yaalsisuudhaaf deemanis akka hin jirretti ta'an akka hin jirretti uumaman akka hin jirretti lubbuun isaanii qisaasamte waan ta'eef kamiseetti kajiilleerraa akka malee madaa'anii shawaaroobii keessaan darbanii dabrasiinaadhaan darbuun akka cufaa ta'e beekanii garuma shawaaroobiitti deemanii ni yaalamna jennaan reeffi isaanii akka hin jirre godhame walumaa waan quba qabnuudha waan haasaadhaafillee waan ulfaatu warreen nafxanyaa kun gara laafina tokko malee naasuu tokko malee sanyii duguggaan isaan ilmaan Oromoo kanarratti mana yaalaa keessatti dhukkubsataa irratti agarsiisan suni waan akka nama sukkanneessaati waan ta'eef lamuun mudachuu hin qabu Oromoo keenya gaafa baatee irraa ka'ee kamisee qunnamuu gaafa gara kamiseetti deemuu barbaade tokkoof tokko karaa garfaatiin dawwee keessa qaxxaamuree kamisee sheenuu danda'uu qaba kamisee keessaa bahee jiille keessaan bahee karaa kallattii karrayyuutti bahee karrayyuu keessaan Oromiyaa qunnamuu qaba ka gidduu kanatti gaammoo
warreen akka fakkeenyaaf gaafa baatii irraa ka'eetii dawwee keessan garfa keessan dawwee keessan ba'ee dhufuudhaaf sanqalleetti faanii jiran kunniin Oromootadha harki caalusaa akkuma galtee keessa haa jiraatu malee sana immoo Oromoon keenya akka itti ofirraa deebisuun ni beeka garuu Oromoon biyya alaa jirtan kallattii kanatti karaa kana saaksisuudhaaf meeqaatamtu keenyatu irratti hojjechaa jira meeqa keenyatu itti yaadaa jira warri nuti hayyoota xiinxaltoota siyaasaatti ofiin jennu rakkoon Oromoo Walloo kun qabu gaafa yaalamuudhaaf bakka itti madaa'irraa gaafa ka'u eessa keessa qaxxaamuree ba'a ilmaanuma naftanyaa kana keessa Amaaruma keessa qaxxaamuree bahu jira bakka itti madaa'irraa gaafa ka'ee madoo bakka madaa'etti meeqaatamtu irraa dhumeera bakka irraa madaa'e kana ammoo madoodhummaan kun karaatti dhuma osoo bakka itti yaalamu hin ga'in kanaaf itti yaaduun yeroo isaa ammadha waan ta'eef kanarratti tokkoon keenya Oromoon biyya alaa jiru itti yaadaa waan kana yeroo itti kennuun hin taatu wal dhageessisa wal biraan ga'a adaraa Oromummaa maaloo adaraa Oromummaa kanarraan kan hafe haga raayyaatti haga ejjuun kun guutuun dasee kombolchaa of keessaa baasuu danda'uu qaba humna addaa kan gaafa inni jiillee dhahamu inni kamsee cal jechuun hin taatu inni baatee cal jechuun hin taatu akkasuma ka harbootis ka kombolchaatis waliin ka'ee sagalee waliif ta'ee godinni addaa Walloo ijaaramuun dirqamadha godina kana ijaaruudhaaf ammoo tokkoof tokko wareegama nu kafalchiisaa wareegama kafalamuu barbaachisu kafalanii Oromoo keenya kafallee daangaan Walloo beekamaadha ifatti waan ta'eef godinni keenya ofiin of bulchuu danda'uu qaba naannoo Amaaraa jalatti hin bullu raayyaan ka'uu qaba raayyaan ka'uun dirqamadha ammadha kombolchaa fi daseen ka'uun dirqamadha ammadha amma yoo wal cinaan dhaabbanne boorutti hireen nuti qabnu gaafa kamisee fi baateen jiilleen dawween gaafa ofirraa buuse akka amma dheengaddaa kanatti ol deebi'aniiti immoo kombolchaa fi dasee qofaatti boochisuuf jiru gaafa isaan kana boochisanii gaafa isaan kunis immoo ofirraa baasan booda ammas raayyaatti qofaatti boochisuuf taata qofaa booyuun hin taatu bakka tokkotti imimmaan haga haqannu haqannee ofirraa yaasuun dirqama Oromummaa dirqama hunda keenyaatu waan ta'eef sagalee taanee mootummaan mataa isaa danda'e kan Walloo ijaaramuu danda'uu qaba gaafa Oromiyaan bilisoomte silaa fiixee irra jirti bilisoomuudhaan galata waraana bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo lafa sochoosee jira godinaalee hedduu akka dhuunfachaa jirullee quba qabna waan ta'eef harkaa qabna waan ta'eef gaafa sana booda isa dhimma isa Oromiyaatti walitti bullaa itti deebina san garuu ammatti guyyaa lamaafis haa taatu guyyaa sadiifis ofiin of bulchuu qabna yaaboo eenyuun bullaa isa jedhuu fi aadaa fi seera ittiin bulmaataa kan mataa isaa danda'e ka abboota keenyarraa kan dhaallatu jira abbaa hagaadhaan bulla abbaa dhiiraatiin bulla boo abbaa hagaa yookaan abbaa dhiiraatiin bula Oromoo Walloo durirraa kaasee abbaa hagaa sana daa'imman xiqqoon illee ni beekan waan ta'eef bulchitoonni godinaatis aanaatis haga gandaatti kanneen amma jiran kuni bakka nun bu'an gabaabsine wanni harka dhiigaa wanni bilisiginnaa wajjin nyaate wanni wayyaanee wajjin nyaate bakka nun bu'u waan ta'eef abbaa hagaadhaan bulla abbaa hagaadhaan of masaknee akkuma Oromiyaan mootummaa cehumsaa ijaarrachuu qabnaa jenneeti akka Oromiyaatti waan nu kana akka godina keenyaatti immoo akka Wallootti abbaa hagaadhaan mootummaa cehumsaa kan mataa keenyaa nutis godina taanee yookaan naannoo taanee bulla malee amma booda wanni naftanyaa jala bulluufis hin jiru asis deebinee immoo gaaffii keessan isinii deebinaa kotta Oromiyaa jala galtanii jedhaniiti baatee fi kamsee keenyaaf jiillee dawwee kana fudhatanii kotta achittis hin deebisne jechuun malu hin taatu garuu fudhatama hin qabu kun maaliif yoo jettanii ofumaatu mootummaan naannoo Oromiyaa kun harka naftanyaatiin akka to'atamee jiruu fi naftanyaadhaan akka bulaa jiru ifaadha waan ta'eef kanaaf maaloo adaraa Oromummaa Oromoonni biyya alaa jirtan ilmaan Oromoo nu boonsitanii ilmaan Oromoo nuuf galatoomaa ilmaan Oromoo Walloo kun akka kana gootummaan keessan akkasii maali mitirkise miidiyaa irraa wanni baatanii isaa 24 nutti boossan qofti gahaa miti haga gootummaa ilmaan Oromoo Walloo kan hin ga'u wanni isin gochaa jirtan gochaa hin jirtanii miti gochaa jirtan garuu haga hojii qotee bulaan keenya godhee wajjin wal hin madaalu galanni isaa kanaa miti maqaa Oromoo Walloo kanaan yeroo hedduu gargaarsa walitti qabameefaa nyaatameefaa achumaan hafaate as gahee jira
fakkeenyaaf bara darbee koonsartii Wallooti jedhameeti Finfinnee keessatti wanni walitti qabameeti akka hin jirreetti godhamee jechuun maallaqi sun eessa buuteen isaa dhabame. Sana seenaan ni gaafata seeraanis gaafa seerri jiraatee fi gaafa seeraan gaafachuu dandeenya ittuma gaafanna itti fufna. Garuu ammatti ammoo tokkoo fi tokko uummanni Oromoo Walloo kun gargaarsa barbaada waan ta'eef bara darbellee maqaa homaa hawaannisaa isa nyaate jedhuun gargaarsi biyyoota alaa keessatti bifa adda ta'een akka walitti qabamuu jalqabee turellee quba qabna. Eessa akka ga'e haga hammaatti qabatamatti yooniin dogoggoree ta'e na of kolchaadha. Ragaa qabatamaan uummata bira gaheera jedhamee wanni uummataaf labsamee jiru. Akkuma gaafa jalqaba walitti qabamu labsiidhaan yookaan miidiyaadhaan as bahamee laayivii haasayameeti walitti qabamaa ture bira gahee wanni miidiyaadhaan uummata kana bira dhaqqabsineerraa wanni jedhame tokkittiin hin jirtu. Dhaqqabsineerras jechuudhaaf afaan itti dubbatamutu hin jiru waan ta'eef amma addatti yeroo gabaabduu keessatti uummanni kun hoomaa hawaannisaarraa hagas karakkachaa jirtu as deebi'ee ammas kunooti ilmaan nafxanyaatiin rakkachaa jira. Manni isaa haga guyyaa kaleessaa kanatti haga guyyaa ammaa kanatti haka halkan sa'atii ani waraabbii godhu kanaatti manni Oromoo Walloo gubachaa jira. Ilmaan Oromoo Walloo irraa ajjechaan hin dhaabbanne. Kanaaf waan qabnuun waan dandeenyuun Oromoonni biyya alaa irratti hojjennee waan kana xumura itti gochuun ammadha. Deeggarsi tokkoon ilma Oromoo ani Oromoodha jedhu ka Oromummaan itti dhagahamu tokkoon inni biyya keessa jirus inni biyya alaa jirus addatti warra biyya alaa jiru laallata. Waan qabu mudhii isaa guduunfatee qabu keessaa baaseeti furmaata itti godhuu danda'uu qaba. Cinaa dhaabbachuu danda'uu qaba. Hagi walitti qabamu jiru ni jira quba qabna. Gahaa miti garuu haga hojiidhaan uummanni Oromoo Walloo kun dhihoo agarsiise kana hin ga'u. Maaliif yoo jettani dirqamatti ammatti karaa saasa itti bitamuuf qofaa miti. Dirqama karaan kun irraa jijjiiramuu qaba. Karaan inni baatee irraa ka'ee kamisee itti seenu kunii fi kamisee irraa akka godinaatti ka'ee Oromiyaatti qunnamu kun dirqama. Dabra Siinaa keessaan qaxxaamuree Dabra Birhaan keessaan qaxxaamuree Oromiyaa qunnamuu hin qabu uummanni Oromoo Walloo. Tokkoof tokko kamisee irraa ka'ee Jiillee keessaan qaxxaamuree Karrayyuutti darbuu qaba. Itti yaada tokkoon ilmaan Oromoota Walloo kanaaf akkuma gaaf dheengaddaa ijoolleen hedduun nu harkaa dhumte mana yaalaa barbaacha baate ammas lammaffaa nu mudachuu hin qabu. Rakkoo adda addaatu ilma Oromoo kana mudachaa jira waan ta'eef amaaruma harkaa waa eeggachuu hin qabnu. Waa kadhannee bira darbuu hin qabnu waan ta'eef tokkoof tokko daandii kana hoo kan saaquu eenyuu isa jedhuu fi uummanni Oromoo biyya alaa jirtan waan qabdan mudhii keessan baasaame mee waan baankii qabdan baasaati saba keessan cinaa dhaabbadha. Saba keessan cinaa dhaabbadhaati daandiin kun haa tolfamuu fi uummanni ofii ni tolchiifata irra dhaabbate uummati bakka sanitti rakkachaa jira. Kanaaf feesbuukaanii sooshaal miidiyaadhaanii miidiyaa televezyiinii as baanee laayivii haasa'uu qofti gahaa miti xumurate ijoollee keenya addatti warra qabsoo hadhaa kana gaggeessanii bakka kanatti kufan rabbiin lubbuu isaanii jannataan nuuf haa qananiisu. Warra irraa haftan immoo madaa akkaan jajjabduu fiddanii warri ammas direedhuma lolaa keessa jirtan rabbiin madaa keessan madaa saree isiniif haa godhu. Madaan keessan isiniif haa godhu. Rabbiin isin haa yaalu. Yaala isa rabbiitu caalaa yaala isa rabbiin isiniif haa kennu. Rabbuma isiniif kana nagaa malee uumaa tokko jechuu hin dandeenyu. Rabbiin isin cinaa haa dhaabbatu. Rabbiin isin haa fayyisu. Galanni keessan immoo bilisummaa. Seenaan bara baraan waa'ee keessan haasayaa jiraata. Uummanni Oromoo Walloo sanyii Warqituu sanyii Hasan Ammee lammaffaa hojiitti agarsiiftan waan addaa fakkeenya taatanillee. Kanaaf galanni keessan yoomuu kan irraanfatamuu miti. Warreen wareegaman rabbiin kan jannata haa godhu. Maatiif firoottan isaa akkasumas guutuu ilmaan Oromoo ka ala jirus ka keessa jirus rabbiin isin haa jajjabeessu. Rabbiin nu haa jajjabeessu. Waliin dhabne waliin nu jala boqatanii seenaa dalaganiiti kan boqatan biyya isaaniitiif jecha aarsaa sabboonaan tokko yookaan qabsaa'aan tokko biyya isaatiif kafalaniiti wareegaman waan ta'eef yoomuu seenaan baraan isaan faarsa galmee goototaa irratti faarfamu. Sanyii Laggasaa Wageetii fakkeenya taatanii hojiidhaan agarsiiftanii wareegamtan waan ta'eef
warreen irraa haftan baga keenya taatan baga Oromoo taatan isiniin boonnee jirra. Garuu Oromoon biyya alaa jiru, Oromoon lafa nagaarra jiru haga isiniin boonee fi haga isin isa boonsitan isin cinaa hin dhaabbanne waan isiniif godhamuu qabu hin goone waan ta'eef gara fuulduraatti Oromoon tokkoon isaa Oromoo Walloo kanaan boonne jettan itti yaada. Haga maqaa keenya haga nuun jedha. Ammaaf har'aaf asirratti nin gabaabsa. Isinillee dheereesseen jira. Dhiifamana of kolchaa waliif dabarsaa wal dhageessisaa. YouTube channel keenya kan ammoo warri hin qabne share subscribe gochuudhaan wal jijjiiraadha. Ammas irra deebiidhaan sagantaa itti aanutti waa'ee Oromoota Raayyaatii fi Eejjuu akkasumas ka Kombolchaatii fi Kadasee haga Harbuutti jiran warra Qaaluu warra Heemanoo kana dabalatee maal akka ta'uu qabanii fi akkam akka maal keessa akka jiran sodaa akkamii keessa akka jiranillee sagantaa itti aanutti qabadheen isiniif dhiyaadha. Har'aaf asirratti xumuraa ulfaadhaa galatoomaa jiraadhaan isin jedhe ilmaan Oromoo kakaabaaf kakibbaa kabaaf kadhihaa yoon xiqqoo miira keessa galee waan nama hammeessu jedhee raates noof kolchaa dhiifamanaaf godha. Haala jirutu baay'ee nama sukkanneessaaf ulfaadhaa galatoomaa.